osoo shinniigatti wareegamin dura eessa deemnaa jaaniiti oggaa ati gaafate deemsaa si kannan. Isaa jaaniin ni jira bira. Achitti mee gara biroo deemee asuma nama jidduu bulii jaaniitiin achumatti jaarraa bara tumsaa kana jidduu asuma nu jidduu rafi jaanii achumatti. Sotti seentee akkam turee mee sochiin godhaa turtee akkam turtee qabsoo keessatti. Inni sun turree yeruma gabaabduu keessatti karaa gamanaa kanu karaa daree kana cukutee karaa haramayaa kana achumatti wareegame. Kan inni mootummaa keessa jira obboleessa kee ajajaadha. Galchii jaanii si dubbatan sun eenyu sira? Bitti wal dhabanii wal dhabinsa isaanii kana yeroo sanii ani isaan keessan dhayi. Jaal'iranaan qabsoo Oromoo keessatti gumaacha akkamii taasisaa ture? Gahee akkam qabaachaa ture? Waa khasaaree mataa qabate. Addatiyya khasaaree daan lubbuutii yaane ibbituu deemta addatiyya khasaaree jeetiin duuditti galee kutu. Jaarraa abbaa gadaa hanga ati beektutti nama akkamii mee akkamii beekta? Somaalee tanaatu qawweetiyya narraa fuudhe. Mana marsitee. Sheekh Obsaan akkamitti gara qabsoo hidhannootti seenee akkamii qabsoo hidhannootti dabala? Waan gartee waraqaatti ergee isaan sun deemanii akkasuma jedhe akkasuma naan jedhe. Ziyaabbarreetu har'aan sitti baafadhe malee takkaan hin garaan baafne. Dhuftee dhaabnee addaan bakka ga'e booda soora isaatu waraanaan galaa jeenii jechuun ala dhufee oduun. Bara amma Somaaleen naan jaalal bakka tanatti Somaalee tanaan jette obboleessa kee abbaa waraanaati isaan nu dha'u jira waliin nu araarsee haji'u Somaalee. Shinniilee tana moo shinniilee naannoo Somaalee tana moo bakka biraati? Naannoo Somaalee karaa Somaalee. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkamitti nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaadhaa. Barkoo miidiyaan miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana laayik sheer sabsaayib godhaa isin jecha. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa dhimmoota garaagaraa irratti yeroo garaagaraatti keessummaa fi sagantaa adda addaa qabatee isin dhiyaachaa turuunsaa ni yaadatama. Har'aas dhimmoota qabsoo fi qabsaa'ota Oromoo irratti xiyyeeffannoo addaa goonee seenaa wareegamtoota Oromootii fi qabsaa'ota Oromoo jala deemnee takka takkaan isin dhiyeessuudhaaf sochii jalqabnee itti fufuudhaan nama addaa qabsaawaa addaa tokko bira geenyetti jira. Keessummaa har'aa teenya qabsaawaa nama dhiyeeffanne kana walumaan kaagaruu ta'a. Viidiyoo keenya kana laayik, sheer, chaanala keenya sabiskiraayib godhaadha. Nu wajjin turtii gaarii isin jenna. Nu hordofaa hedduu galatoomaadha. Mee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Adeera kiyya baga nagaan dhufte. Baga nagaan afeeraa teenya kabajjee gama barkoo miidiyaa nu dhiyaatte. Mee maqaa keetii fi iddoo dhaloota keetiitii fi guddina kee waa'ee keetirraa hanga tokko dhaloonni akkasi baruuf maqaa keetii fi iddoo dhaloota keetii nu himi isin jenna. Ani maqaan kiyya kan warri keenya naa baase Abdulatiif Hasan. Ammoo qabsoo keessatti Sheekh Obsaa naan jedhan. Hedduu gaariidha. Hedduu bareedaadha. Maqaan kee Abdulatiif Hassanii warri keessan si baase. Maqaan qabsoo keessatti immoo Sheekh Obsaa yookaan Jaal Obsaa siin jedhani. Mee Jaal Obsaan eessa dhalatee eessa guddatee guddinni isaa akkam ture nama eessa dhalate? Bakkeen itti dhaladhee illikko gasaroo jedhaniin ammaan tana magdanagayaa jedhaniin amma gaafa duraa gasaroo naan jedhani illikko gasaroo jedhani. Godina Harargee ba'aa gaara mul'ataa keessa jechuun illikkoo bakki tun aanaa baddannoodha. Gaara mul'ataa aanaa baddannoo jechuudha. Hedduu gaariidha. Mee dhalattee kan guddatte gaara mul'ataa qabsaa'ota Oromoof gumaachuudhaan qabsoo Oromoo keessatti gumaachii siin taasifte wallaayyoo miti. Jaal Obsaanis yookaan Sheekh Obsaan jara kana keessaa tokko gumaacha irratti gaara mul'ataa nu oola keessaa tokko. Mee iddoo ati dhalattee guddattetti sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan ammoo sochiin Oromummaa akkam turtee cunqurfamummaan turte hoo
cunqurfamni jiru akkam ture? Qabsoo qabsoo dura bakka itti dhayadhe akkuma isiniin jeessanii achitti qabsoo gaara mul'ataa kana keessatti guddannumatti guddadhee as gahee san booda osoo namaan tajaajilti barnoota kiyya kan amantii islaamaa qaraa ture jechuudha. Egaan sanirraa deebi'e immoo ijoollee qaraasisaa ture jechuudha. Bakka hin cinni ijaaritti baddanuma maddiidha achitti barsiisaa ture. San booda magaalaa eegalee magaaluma ture. Magaalaa osoo dalagaa turu dukkaanuma namaatiin gaafa sana achi keessatti warra araboota tokko jira. Warra abdoo yaa'anii achumaan ture. Eega san booda dalagaa birootiif karaa dandabattiin deemaa ture jechuudha. Eega amma osoo namaan dalagumtiyyaaf deemuu magaalaa dannabatti hara dannabaa bakka jedhamtu magaalaa achitti eegalee jecha anummaan lafumaa magaalaan hin jirre magaalaan gaafa sar burqaa fi ganammii fi baddannoo malee hin jirtu jechuudha. Achumatti magaalaa sana keessa osoo turuu achuma jiru hedduu amma jaarraa abbaa gadaa faanis dhufanii jechuudha. Karaa gubeellee haala jiran isaan waqtii sana. Adeeroo gidduutti dansi dhaaba. Naannawaa ati dhalattee guddatte sanitti sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo bara torbaatamoota keessa kana kan gartee hedduu karaa sanii babal'atte sooressi faalleen gad dhufanii sochii kan godhanii san dura wanti reefu si gaafadhe naannoo sanitti yeroo ati dhalattee guddattu kanatti yeroo dardarummaa keetii yeroo diin barattu kana hundatti haalli ture akkamii waa'ee gabrummaa Oromoon jala jirtu kana dhagaa guddattanii maatii irraa waanjuun si kaase. Egaa haalli ture hoggaan dannaba san taa'ee wanna jiru achitti magaalaa dhaabee magaalaan teenya ooyetee walla jettu amma mootummaan Haayile Sillaaseetis kufee osoo numaan achi jiru achirra nama tokko amaanaan doorulee yeroo gabaabtuu qabatanii yeruma san fixanii jechuu jara san achumirraa Mangistuu Haayile Maariyaam eegalee jechuudha. Achirra inni eegalee osoo numa sanaan jirru mareet laharaashuu jee jechuudha. Sanirratti zamachaa bobbaasee jechuudha. Ijoollee hulaa torbaarraa hanga 12tti zamachaa bobbaasee zamachaan sun biyya keessa yaa'aa turte eega san fixattee galtee xiqqoo ijoolleenis waldhabbiin ijoollee kana zamachaa sana jidduu dhufte. Yeroo dhuftuu ijoolleen kiristaanaa ta'an sun yaappaa jettee jechuudha. Teenyatuun ammoo Oromoo wantaa kunii Hayilee Fiddaa jetti jechuudha. Akkasitti wal qabdee wal taatee jechuudha. Wal badiin isaan jidduu buutee jechuudha. Yeroo sanitti warri mootummaa kanees naggaatee sana qaqqabuudhaaf dukkaana maabaraa jedhanii bakka hundatti dhaabaa turanii jechuudha. Baddannoo sana keessattis haala kanaan booda hoggaa ijoolleen tun galtuu mucaa keenya tokko irra aanaa qacalee kajaan san dhaga'uun dhabdanii Abdunnuur jennaan nuti. Anaaf inni haadhuma takka ijoollee lamaan nu jidduu jira jechuudha. Kanaaf baddannuma tana keessatti dhawanii jechuudha. Warrummaan addaan fofoxaqan kun kanarraa kan ka'ee ijoolleen tuni
namni warrooti maabaraa liqamanbarootaa tocheetti hoggasan galee liqamanbaroonni kun ijoolleen teenya dhumtee jedhanii yeroo sanitti namni walitti dhufee saxanii keenya tokkos hangafa keenya nutuu if dandeenya magaalaa dhaabbannaa kan ji'uun dhaabanii jechuudha. Magaalaa haaya jedhaniiti magaalaa bakka haroo agamsaa jedhanii bakka basantarii jedhan sadii haroo agamsaa basaritti dhaabanii jechuudha. Taan qaancatti dhaabanii jechuudha. Taan ammas karaa raamis kanaan karaa barakat gaara barakat san jalatti dhaabanii jechuudha. Yeroo tana torbaan tokko nyaata dhugaatii qoraanii wahuma takkallee irraa muranii jechuudha. Yeroo isaan kanarraa muran bulchaan baddannoodhaa ka'ee niin facaasa jedhee itti gallakkisee kan haroo agamsaa san dhaqa jechuudha magaalaa san waraana fudhate. Yeroo kana sanni facaasee ol deebi'ee magaalaa makiinaa Adam Yusuf takka ni fudhatee qaancatti qaceelee jechuudha. Yeroo qaancaa dhaqu lollitti ka'e. Warra qaancaatiin wal qabanii wal dhawanii isaan jidduutti nama sadii mookkanaa du'ee jechuudha. Kaanirraa lama kaanirraa tokko akkasitti du'anii achii baqatanii duuba deebi'anii isaan yeroo san qawwee harkaa qabanii namuu Oromoon tun karaan guddaa akka gooroorra deemaa kuunis asiin itti baha kanas qawwumaan ofirraa ittisa kaanis achiin itti baha akkana osoo jedhanii baddannoo galanii jechuudha. Achitti namni ilmaan lolanii sanirratti ijoolleen teenya dhumte jedhanii liqaman barkun labsee jechuudha. Namni osoon hafin wanta raamisi as osoon hafin gamasiinis mojoo as osoon hafin asiin fuulli kun hanga aniyyaatti hanga kuunu dakatti osoon hafin namu haqawwee qabu kanii mancaa hundi guurratee akkasumatti namni hundi bahee qaacatti dhufee jechi wal gahe. Qaacaa hoggaa torbaan tokko taa'anii namni karaanis murame namni karaa deemuus hin jiru isaanis magaalaa tanarraa namni gabbahuus hin jiru. Duuba Abdullaa Badee jedhanii yeroo sanii Harar bulchaa Hararii jechuudha. Magaalaa Harar irraa dhufe yeroo inni dhufu salaam jecha atuma keessa kuteetuma isaanis ni beekanii hin tuyne baddannoo dhaqanii baddannoo irraa booda deebi'anii wali isin araarsinaa asii ka'a jedhanii bakka sangaa namuu gallakkisee bakka mishin tana akkanatti bishaan tokkotu faafaa ta'e jedhanii sirraa gad deemanii asirra qubatanii magaalaa dhaqanii magaalaa hunda wanta jedhanii nyaataa dhugaatii fidanii kan magaalaan tokkollee hin lafin achitti itti dhufanii waywaatanii amma wali isin araarsina jedhanii achi manguddoo nama 10 fudhatanii nuqa isaanii soggasan keessumaan jira. Akkasitti kun deemaa kanaa isin dhageessisa humaa nuti badii isaaniiti isaantu balleesse jedhanii akkasi kaan galchanii manguddoon namni 4 achitti hafee achitti teessuma waliin ta'anii akkasitti biittituu galtee isaanis booda akkasi galanii jecha sun akkasumatti gabaabdumatti akkasuma dhumtee jechuudha. Eegisan booda hoggaa bubbulluu yeroo bubbulluu zamachuma kana keessatti mucuma keenya kana dhaawanii jechuudha. Baddanuma tana keessatti
dhawanii kanarraa kan ka'e achiin namuu ijoolleenis barattoonni kan har'a kunis ijoolleen hedduudha. Ijoolleen abbaa Haji Bushiraatis noo jirti. Khaliil faa jedhaniini kunis karaa qaancaa kanaatis Billisaa Ahmadii faa jedhanii namni hedduudha gaa ijoolleen hoggaasanii. Jamal Abdulkarim amma Ameerikaa hoo jira ni jira hoo inni akkasitti olaanaa jedhanii hoggaasanii kun hundinuu ijoolleen hedduu gaa taasisuunis naannoo baddandootu guu hedduu akkasitti booda ijoolluma sanattuu ka'uu eegalanii ijoolleen usteetuma qaceeltee jaarratti dhayitee jechuudha. Ijoolleen tun ijoolleen ammaan tana maqaan haadhooftu tun gaafa zamachaasan warra zamaachii warra gartee gaafa san zamaachii keessa jiru jechuudha gaafa mootummaa dargisan. Ijoolleen ammaan tana maqaan haadhoofte obboleessa keetis dabalatee ijoolleen amma maqaan haadhoofte tun gaafa san zamaachii keessa jiran ijoollee zamaachiiti jechuudha. Zamaachii keessa jirti kalma zamaachii keessa jirtu zamaachuma kana irratti akkuma tokkotti wal qunnaman jiraan. Akkasitti sooressa jaarraa abbaa gadaa fa'aadhaa wajjin walqunnamtii yoo isaan waan qabanii jecha gaafa roorroon sanatti jabaattu zamaachii keessaa ba'anii sooressifadha kan jechuudha. Akkasitti roorroon sun jabaattee booda jarmu kanaahu jala buunaan firraa ka'aniit seenan jechuudha. Haala sanii isaatti dhaqanii achi booda gaa isaanis yeroo sanii meeshaaleen qabanii meeshaan isaanii gabaabaadha. Qawwee uuzii jedhanii gabaabduu hangana takka tarasaasa kooltii nyaattu takka shuguxii kooltii nyaattu takka akkasitti sanfaa qaqqabanii kilaasha abbaa tokko moo lama qofaa keessa jira. Hedduu isaanillee harkaan qabanii isaan hundi dhaqanii yeroo sanii haga tokko usaniituma akkanumatti warri dhaqa kunii fi warri duraanis bakka hundaatti dhufanii akkanumatti deemanii sababii kanarraa kan ka'e biyyarraa warra qawwee qaburraa karaa baddaa kana irraa hiikkatanii achi inni gurmaawanii achi booda gaa isaan beeytanii raammis jiranii akkas turanii jechuudha. Kana keessatti hawwisoo gumuka balfaa jedhanii jirtii. Hawwisoon tuni biyya keessa deemteetuma agarsiifti. Soomaaleenis gaafa san seentee jirti. Akkasitti gara mootummaa kana Soomaalumaa reebuu malee keenya kana ittiin dubbatu as dhufaniis yoo isaan bakka tana jiraatan amma yoo waraana dhufee irraa maqee bira kuta. Keenya kun xiqqoorraa akkanachi hiiqeetuma usee taa'aa dantaan qabu kanarratti gaa hedduu abbaa gadaa jaarraa abbaa gadaa gosa kennuun yaada kennuun hedduu namni maraatee jechuun yaada isaan kennaniif kanarraa kan ka'e. Kun yeroo sanitti yeroo san xiqqisho achi dura Soomaaleenleen hubbiis biyya seenuu deemtu malee seentee akkati dhufaasan eegallee Soomaaleen dhufaa jirti. Qabeenyi uummata Oromoo guurrachuu deemti. Waan biraa takkallee hin deemtu. Waan mootummaa kaasuu dandeessullee miti. Qabeenyuma kana guurratuu deemti. Qabeenyi isin qabdan kun waa takka faayidaan qabu. Meeshaa bitadhaa.
jechaa ture. Shiliingii takka nusa takka akkasumatti irraa fudhatan jechuudha. Sanuu kan isin hin tahin hedduun miidhama hedduu hangana isin jedhee isin himuu hin danda'u jechuudha. Kan egaa ija tiyyaan argan hima malee beeka odeessan himu. Kun haala saniin uummata Oromootiif rakkina guddaa keessa jira. Kunis irboo saffaraa midhaan yoo qotees harka lama yoo kenneefi harka tokko ni fudhata. Kunin immoo irtaa jedhee waluma qixatti akkana fudhataa turanii jechuudha. Haaluma kanaan akkasitti turanii rakkoo hedduu rakkoo akkasiitu turee jechuudha zamana san jechuudha gaafa dargagummaa keenyaa jechuudha. Haala kanaan hedduu bareedaadha. Hedduu bareedaa deemoo. Barnoota hin qaban barnoota namni wanta jiru barnoonni jiru gaafa san keessatti dhaabbattee kun mishin jedhanii faranjiin takka bakka mishin kun dhaabbattee zamana san achitti ijoolleen ammaan tana eegaltee babbarataa jirti jechuudha gaafa san. Achiin dura waa takka wantaa hin jirtu jechuudha. Akkasitti karaa hundaan rakkinni uummata Oromoo hedduu irra gayaa ture jechuudha. Hedduu bareedduudha. Hedduu bareedduudha. Mee reefu bakka irra dhaabne waa'ee sooressi jaarraa abbaa gadaa faan gaafa gartee dura Somaaleen Itoophiyaa baruma dargii keessa ol seenu jirtu kana hawaasa dammaysuu ture, uummata kakaasuu ture, yaanni gartee inni uummatatti haasa'u kun dammaysiisaa kun uummata maraacheeti namuu hedduu waa'ee bilisummaa tana waa'ee gabrummaa fi bilisummaa tana hawwaa ture jettee mee itti nuufuuf jirra. Akkasitti gaafa hoggaa san abbaa gadaa dhufee akkuma reefu isin tuttuqisanitti duuba gorsa hedduu dammaqinsa hedduu nuu kennee jechuudha. Yeroo sanittis mootummaan kun akkasitti waan Somaaleen dhuftee jirtuuf jalan bu'u akkuma reefu isiniin jetti waraana Somaalee reebu malee kan isaanii kana hin tuqu inumaa sanuti wal tahanii isaanii fi mootummaan nuuf wal tahanii jenneeti inumaa gammachuu biroo keessa jirraa jechuudha. Maaliif hawwisoota ni garsiisan uummata baasaniiti hawwisoo garsiisan. Namni maqaa dha'u hin jiru mootummaan quba qabdi. Baddannoolee fidanii garsiisan magaalaa keessatti hawwisoo. Dabranii Finfinneellee geessan. Yeroo kana inumaa namni keenya akkamitti edaan namni wal tahanii bilisummaan teenya dhufte kan jedhanii gammadaa turanii jechuudha. Karaa kaniin gorsi inni nuuf kennu ilmaan Oromoodhaa hedduudha. Isin ilmaan Oromoo Harar qofaa miti nuun jedha. Oromoon bakka sadiitti qoodamtee jirti nuun jedha. Tokko ka amantii Islaamaatii jedha. Tokko amantii Islaamaa qabdi nuun jedha. Tokko waaqeffatee bulaadhaa jedha. Tokko immoo kiristaanaa jedha. Warra kiristaanaa saniis gobanaadaa ceedhaatu intalatti kennanii soobee uummata keenya akkas godhee karaa kiristaanaa irratti jijjiiree jedha. Kaanis amantii duraan karaa Jimmaa kanatti illee ni dhuftee bakka sanii wal diddaa jira. Amantiin jala kanaan seentee nuun jedhe akka inni nutti himutti ga'a. Kun gaa inni waaqeffataa bulaa hanga ammaatti kanaatu wal nu wallaalchisee akkanatti duwidaa fi garaa nu godhe malee nuti ilmaan haadha tokko ilmaan abbaa tokkooti. Isin amma salaalee fa'aadhaan amaara jettanii salaaleen ilmaan abbaa tokko ilmaan haadha tokkooti. Nu hundi tokkicha nuun jedhee hedduu bakka san irratti Oromummaadha Oromoodha malee kun Islaamaa miti kun Amaaraa miti kun waaqeffata wantaa miti nuun jedhe nu hima jechuu akka gaariitti. Kanarratti namni hundi gammadee biitti hundi rooraatee bar
Inumaa dubbii sana malee namuu dhiisee waan kana hunda hedduu jala deemee namuu barataa ture jechuudha. Osoo nama kanaan hin jirruutu booda Somaalee sana gad deebite Somaaleen. Yeroo Somaaleen gad deebitu numatti eegalee jechuudha. Nama nuti nama keenya hawalnuu tahanii jennee isaanillee irraa sodaachuu dhiifnee tokko jennee itti fuune. Kunoo isintu nyaachisa, isintu obaasa, isintu maalee godhe, guyyaa duraa sakattaa nu keessa baasanii nutti hin dubbanne edaan isaan qorannoo jiran. Karaa lamaddiittis akkana gaa'e isinumaatu wanta godha jechaa taraa sadeenuu numatti kaan. Amma nama kana kaan qaqqabuu, kaan tumuu, kaan wanta godhuu, kanumatti eegalan. Achi waraana duuba karaa guraa kanaa fidanii ganamni qubsiisan. Yeroo ganamni qubsiisan Haji Bishira kana fidaa. Innis duras haala sodaatee karaa raamis gamaa kan achi bahee uummatuma keenya kanaan fidaa waa takka hin godhu inni kunoo mootummaaf dalagaa ture hanga ammaatti badiisa kan qabu maare jedhanii achi dhaqanii sun namnummaan keenya hoggaa fidu ganamni itti qabboodhan ganamni hoggaa fidan. Ganamni hoggaa fidan takkitti baddannoo sana ol baasanii gad deebisan. Ganamitti ajjeesan. Obboleessi kiyya kun Saayixamiin kan jennu kuni intala isaa qaba. Qabame jennaan ni ilala jedhee dhaqee. Hoggaa dhaquu isaa amma ajjeesan. Kan haada miila dhawanii makiina dhawanii lafarra harkisan itti dhufe. Inni kun jeeyinaa oowwaa tokkos ni qaba. Jeeyinaas maa akkana gootanii ajjeessanii silaas du'e maaliif akkana lafarra harkiftanii akkana gootanii jennaan maal tahaafee yaan intala isaa qabaa jaan qabuma godhan asumatti. Halkuma tokkichaa san harka tokko hidhaa bulisaniituma ganama gatan. Halkan nama tokkootu nuti hundi ni dhumna nama tokkootu nu keessa deema ibboo dallaaleen fiigi jedheen. Qawweessas dhawanillee fiigi ati ibboo dallaaleen fiigi qarbii baasanii baha jedheen. Saniin ganama hogga gabbaasanii wanta jedhee fuuti harkaa jedhee qawweessas malee harkaa bahee jechuudha. Nama sanatti dubbii sanillee hundallee himee jechuudha. Akkasiin rabbi harkaa baasee sanirraa kan ka'e ulamaa'ii gatuu eegalan. Mee bakka tanatti namni dura ajjeesan san fuudhanii ganamni geessanii gad deebisanii ajjeesan san eenyu itti addanaan baane? Namni ganamni geessanii dura ajjeesan san eenyu? Nama hundaa bar nama hundaa jira. Nama dura geessan saniin barbaade nama dura soddaan Saayidamiin san eenyu kan dura ajjeesan san nama sangaa maqaa isaanii waan katabanneese waan beeku yeroo amma laal nama hundan baanu ka soddaa Saayidamiin kana ka soddaa Saayidamiin kun nama silaa jeegnaa kagartee qabanii isaan Haji Bushraadha. Haji Bushraa Annaa. Haji Bushraa amma Haji Bushraa Annaa jedhanii tirtira. Nama guddaa bar nama beekamaadha. Akkasitti isa san akkas godhanii karaa kaaniin nama torban qaban san tokko akka isaa fidee nama jahachitti gatan ganama gad baasanii achi gatan. Saniin fuudhanii achuma sawwa awwaalchan dhorkine san awwaalanii jechuudha.
سنقولني سنرى خنك نما علماء إذا هدوغة أكاتنا بيتا أما أنس اتباهي إسنيه بجلغا hedduu bareedduudha. Wanni si gaafachuu deemuhu mee jaal obsaa qacalee yookaan ammoo sheek obsaan akkamitti gara qabsoo hidhannootti seenee akkamitti qabsoo hidhannootti dabalamee waan jurraamee nu ibsi. akkaataa gaatti qabsootti idamame dalaguttiin jira haraahin dukkaana guddaa qabaa magaalaan lekka gaarittiin qabaa osoon san jiru osoon mootummaafis ummata keenyaafis yaannee barnoonni kun baddannoo qofatti mishinii fi bakka wantaa kana qofatti jira hin jiru ijoollee tana haa barsiifnu jennee nama sadii nama afuriin irra wal mari'an tokko ana kan kaase tokko damiina jamaal durrii jedhaniin kun Yusuf Umar Filaa jedhaniin ijoolleen isaa ammaa mishii waltachi jirti kun liqamanbarii durrii Ahmad jedhaniin wal mari'annee ijoolleen tun dhabde barnootni hin jiru dannaba keessa hin jiru bakka sana ijoolleen tun gaanama guddatu akka keenya ta'uun taatu namni hin baratin faayidaan qabu jennee irra wal mari'annee dhaynee warra mootummaa kana gaafanne yeroo gaafannu marhabbaa jedhanii nama lama nuu kennan tokko nama Salaaleeti tokko nama Amaaraati kasalaalee san bayyanaa jedhanii kun ayyalaa jedhaniin jechuudha nuuf kennanii fudhannee mana ifummaatti godhannee qorqorroo itti kireeffannee achi galfannee amata afur immoo 5 nu barsiisanii ijoollee waggaa horaa 4-5 geessu ammallee mana quraanaa malee akkatti waan hin baasu jennee isaan sunis nu gargaaranii jarri lamaan barattootaa sunis nu gargaaree waraqaadhaan nu katabanii geessinee ammallee manni quraanaa haa nu ijaaramu jennee akkasumatti marhabbaa jedhanii mana quraanaatis buusanii achitti mana quraanaa nu ijaaran jechuudha. Osoo nama kanaan jirru isintu nyaachisa isintu maaree godha isintu maaree godha jechuudhaan nama kaan hidhuu kaan tumuu kaan wanta jedhanii sayxameen lammaffaadhaa dannabatti hafee jaan sayxameen lammaffaa dannabatti hafee jaan na barbaadu eegalan na yaaman marhabba jeetiin niin dhaqe amma Somaaleen gaddachaa ta'e beeka. Somaalee sanaatu qawweetii narraa fuudhe na marsitee kana dhagayan na yaaman niin dhaqe. Waggoota na hoggaan dhaqu maa kan itti jedhaniin haa qawwee horiidhaa fi qawweetii dhiisaa na galatoomfatanii horii kee osoo hunda guurratanii qawwuma sana eega deebifte bareedduu jaa zamachaa bahiinaan jaa an zamachaa hojiin qaba zamachaan deemuu hin danda'u nama dalagaa hin qabu ifiifin dalagachaa jira dukkaana namaa itti dhiifadhuus hin qabu deemuu hin danda'u haa fedhii qawwee nama zamachaa deemutti kenninaa jedhanii hoodhaa ni kenneefi ni fudhatan. Achirraa baasu sayxameen lammaffaa hafa jedhanii eega na qaban amma jiranii booda dadhabee taraa duraa dhufaniituma
ما بريخني ذا كلمة واتسامتا فإذا وام إسلام بشاب بريدو وشوف بريدو وإذا رتني دائما ترى لما كسنو غداني ترى خاني Soomaaleen takkas Hussein Madoobee jedhanii eega giddachaate murni tokko nama 40-50 ni gahanii akka nama hulluuqanii bakka waan namaa hunda saamaa turan. Yeroo tana achi dura obboleessa kee ajajaa waraanaati beeyna waliin nu araarsiinaan jedha. Ammoo ani dalagaan qaba inni eega bahee arraan miti ture amma ta meeqa jira. Ani waan kana isinitti walitti isin araarsuu hin danda'u. Akeekni keessanis adda addaa. Isaan illee hin fudhatanii isin illee hin fudhatanii anis ani fiifuu maskiina dalagachuu kun hojii ilmaan kanaa guddifachuu jira hin danda'uu jedhatin jira. Booda isaanuma kanaa toggaa deemuu guyyaa tokko gumsalma keessatti raamisi natti erga. Abbaan gadaa jaarraa abbaa gadaa. Yeroo sanii baharotumsaa bira jira. Baharotumsaa fa'aa gubbaa dhufa. Halkan malee deemu sa'a 4 fi walakkatti deemee ganama sa'a 11 hoggaa geenyu isaanillee. Achi harku lamaan bira bulee. Yeroo san isaan birallee waraanillee hedduun jiru hanguma muraasa tokko bira jira. Kun hoogganootuma. Leencoo rasaa baananii illee hoggas achi jiran. Baharotumsaati damma isaa jedhanii tokkootummaas jabaadha. Nama isatti aanu na fakkaatti. Nama jabaadha. Damma isaa jedhanii ni jira bira. Achitti mee gara biroon deemee asuma nama jidduu bulii jedhaniitiin achumatti jaarraa fi baharotumsaa kana jidduu asuma nu jidduu rafi jedhanii achuma rafee halku lama bulee achirraa deebi'ee nama nuu godhi jedhanii yeroo san Soomaaleen akkanatti kaambii bakka bakkatti kana dhaabbattee jirti. Kaambii sanirraa nama nu maysu osoo inni akkatti hin diramne. Jedhanii marabbaa jedhee dhufee nama qopheessee fi bortolorra nama fuudhee nama jabaa qopheessee fi itti ergee achirraa fuudhanii gobeellee gahanii natti deebi'an. Achi geenyee jedhanii natti deebi'anii sanirraa kan ka'e xiliftii waa dhageesse maas isiin tuni. Kanumarraa kan ka'e deebitee qabeenya kiyya. Dhuftee ganama sa'a lamarratti nama qa'ee ollaa kiyyaa tokkochatti jeeftee alii biroo jedhaniini ajjeeftee dhuftee nuuf irraa kun qabu nu saamtee deemtee jechuudha. Akkasitti sababee saniin midhamni gaafas illee narra gahee jira. Isaanis kanallee wayna jalaan hafne anis namaan keessaa qaba gaama shakkee ofirraa namanta jechuu kanaaf ofirraa dhagahee nama wayii dhabaa har'a eefee eeggadhu jedhanii duraa maqee gaaratti uummanni laga keessaa baqatee gaara galee warra fayyawoo qofa achitti hin dhiisu achirraa fuudhee achitti goojee bira ijaarradhee maabarri dhufee dafa bu'aa jedhanii tokko nu irratti hin hafnee bu'ee nuti karaatti deebinuu hin qabnu achirraa fuudhee deddeemee huunoo waradaa huusee gama baasee waradaa kana keessaa baasee huusee geesse muummicha abdii tokko biratti dhiise. Achi maabarri maas nu dhufee isa fiddan malee Abdulatiif kana fiddan malee jedhanii Yusuf Haashim jedhanii hoggus 3-4 natti deebi'e jechuudha. Bakka sana isaan na quba qaba. Aboo hin deemu waan akkasiin godhan anaas jira yoon asi geesse fidii uumamuun goonu jedhanii fidii naan jedhanii waan akkasiin godhanii na wajjin deemu
أنا سوجين ديمو أنا شكل سوجين ديمو وقال أنا أبواتي سدت أبي نجيت نيسو ضد أنين ديما نجيت دويد تقرب وأوا خسارة وأوا خسارة متى قبت أدتي خسارة ذا لبوتي يعني بيتو ديم أدتي خسارة جت دويد تقرب يخوتها أكستين سبب بيسنين ديمه ملكا بلو بقى يعني اتلاقي لفترة الدندير تورا أتشتي لفلين بيخو هرمو خيس بلقا وانت يتشالا أتشتي اتلاقي أتشيقا درانو لبيخني لفتك نوغدي بريها موجانيني بكسنة اللي جولي لينجسات تراني نمني خون هنجيرو نمو خير نمالي كان التي مقالا لسان قبليس تهينيو مثلا يرى سان كيسي تعمتلا ممكنا أنا اللي دندتي فيها إسان بدي لأبتشات ما أنتو أنت أنت نمو بيخا وري قافة هم داهم دي بيخني أما وري قافة سنت في توكو توكو بيانا صوبا فان نوهو أتشتنا دفني والبر يشتشت دكان خيسان إن دفني أتش والبر bakka isaan jiran qaceelchee akkasittiin ture jecha gaafa sangaa achi isaan itti dhayinan na fudhatanii ni deebifna inni waas ta'uu nu banne namni qabeenya san qabu namni wanta jiru waas taa'een wajjin qabsoo gaara kanatti ta'u jedhanii ji'a jahana teessisan booda ji'a jan haabiitti qabbanooytu jedhan ورديا اللي قبول التنديس سنين قرقارا ولا نجيلنا التنديسني الشيء سام بريتوري وقا جها وقا في إنه سجل شنا جاني يودو أخي يبر بعد ما ليهم قالوا جاني أترى بودا أشت جولي لين جرا أشخاص رامس كان خيزا مرامسي رامس أن كيستي لين جي ورانا فرد Romsa muytu godin ka muytu gudi jirta dumaratti infitan amma sagale leenjichi tin fudhadhe gujondu infitan muytu godin Kubbasan yani namni maal taate maalii fi qabeenya kee akkamitti dhiifte aboo qabeenya gartee yeroo gabrummaa keessatti qabeenya horameerra wallaahi qarshii takkaan bilisummaa keessatti wanta ta'uu irra naa jedhe jedhetiin muradhee jechuudha. Haala saniin itti dhaqee achi booda isaanis na fudhatanii achirraa hojii irra na ramadanii. Akkasitti qabsoo hidhannootti seentee jechuudha. Bakka warra siyaasaa fidhan na ramadanii waggaan xiqqootti turuu ammallee achi fuudhaniiti gaafa san anni ijaa kanan beekan suduudumaanii gobeelli irraa dhufanii asii dhufanii raamis maraqa hin beekan. Gadiis muranii oliis ol malee gadii kana hin deeman. Achirra saayinii takka nu ijaaranii achi dhayinee abbaa saayinii keenya bareenta jedhaniini ijoollee arsii sana achitti ijaarsa tokko nuuf godhanii abbaa saayinii akkasitti uummata keenya ka'andiyyaa kana bobbaanee wal barree qabeenya isaaniillee abar tokko tahee horii namutti matatti horii tokko nu baasan wal barree akka gaariitti duraanis gurraa akka gaariitti qabanii akkasitti gaafa san achi nu baasanii achi maanga barree haadha abbaa taanee jecha aniyya kana hanga mahajjiitti ila hanga har'aatti hanga wanta ta'etti waliin turre jechuudha. Gaafa san keessatti hedduu nu baranii akkasitti san booda waggaa achirraa deebinu safara tokko safara duraan karaa mee oguu takka kana godhanii jidduudhaan oguu takka safara kana keessatti jidduudhaan oguu takka
maal jettan? obboleessi kee kan inni mootummaa keessa jira obboleessa kee ajajaadha galchii jaanii si dubbatan sun eenyu sira kee kan galchi yaanii Maal jettan? obboleessi kee kan galchi siin jaanii mootummaa keessa jira jaan sun Maal? eenyu Obboleessa kiyyaami bar warruma isa saniitu ilma isaa saniitu mucayyooti yoggaa san xiqqishoodha. Mucayyoo tana naa kennitu malee je'ee na darare. Sababii saniifin yoo hamtuun dhufte na himan je'ee karaa saniin deemu. Amma keessa jiran inni immoo yeroo sanii arsii keessa jira. Itti gaafatama waraana abbaa waraanaati. Achi ture. hin dhageenye eenyu sila namni sun eenyu namni fidii jedhanii sila manguddummaadhaaf abalu fidii siin jaan sun eenyu inni eessa jiran je Waraanaa qacalee kuni kan obboleessa jiru kuni amma abbaa waraanaatti wanti godhaniiti abbaa waraanaa ture arsii. Waraana arsii jiru. Abaa'uu arsii jirtu. Achi keessa ture abbaa waraanaa ture. Osoo achi keessa jiruuti eegaan achi isaa fi Magarsaa Bariifaa. Magarsaa Bariisanii maqaa lama qaba tokko min booda yaadadha. Akkasitti Magarsaa fi hooggantoonni hedduu bakka san jira. Bakka sanitti raamessan keessa jira. Namni jiru isaan sun booda gamasii jarri dhufee kun raammes kan bakkaan itti leenjii fudhadhee kana kan jiran. Achi nu bira jiran. Eenyu namni suni tokko gaddaa gammadaa jedhaniin. Tokko laal abbaa bakka xiqqee sanatti jedhaniin. gaafii yoo na dhaga'u jiraatte adeera akkinin jee reefu nama eega gartee Haaji Bushraa ajjeesanii booda sayidamiin lammaffaatu hafee jaanii akkuma Haaji Bushraa godhan san si godhuudhaaf si barbaadan san duratti manguddummaadhaan galchina obboleessa kee waraana keessa ka jiru san ajajaa san galchii kajaan sun obboleessa kee eenyu waraana kam keessa jiraan jee Waraana bilisummaa Oromoo keessa. Bara amma Somaaleen naan jaalaal bakka tanatti Somaalee tanaan jette. Obboleessi kee abbaa waraanaati. Isaan nu dha'u jira. Waliin nu araarsii haji'u Somaalee. Bakka tanatti addaan isinii baasuudhaaf. fayyaan adee sirriitti addaan baate akkana Somaalee sana. addaan baate amma akkana Akkasitti taree fuula akkasitti qabsoo dabalamtee gaafa qabsoo dabalamtee raamisitti leenjii akka fudhattu si hayyamanii leenjii jalqabdee onaan iyyaa kanaan illee wal barsiiftee abaarillee kan dhufe gartee uummanni keenya simbira dhaabbatee uummanni keenya kan iyyaa sochii godhaa turtanii jechuudha. Hayyee mee osoo tabiraatti hin dabarretti sooreysii jaarraa abbaa gadaa hanga ati beektutti nama akkamii mee akkamii beekta? inni moo inni nama akkam jettanii abbaa gadaa moo Jaarraa abbaa gadaa nama inni wayii akkamii? wallaalcha qaba. Sooressii abbaa gadaa wayii wallaalcha san qabu bar nama hunda beekaa. Isa yoo naa wassafi jettan isinii wassafuun maan danda'a? Nama gartee akkasii qabu nama wanta akkanuu jiru
teessumti isaa akkana huccuu kana mataa asitti huccuu akhdara kan asii hidhata yeroo taa'u illee mukatti hirkatu malee taa'u hedduu alaamaa isaa hedduudhaaf hin jaa nammoon qaceelletti beekuu jechuudha. Akkasitti hedduu waliin turre. Hedduu bareedaadha. Mee san booda eega gartee qabsootti seentee akkam ture mee sochiin godhaa turtee akkam turtee qabsoo keessatti irra nuu deemme. Akkami biraa dhufte? Lakki osoo dhufuu biran gahin gaafa qabsoo keessa turte eega dabalamtee booda horee hoggansa gartee warra siyaasaa keessa si dabalanii se'a. Gaafa san ani achi dura osoo isaan xiqqishoo jidduutti wal dhabanii wal dhabinsa isaanii kana yeroo san ani isaan keessan dhayi keessallee jiru tana gayitii tana gaa waan hin arke malee natti ulfaatti. Garuu yeroo sanitti tani namarraa dhagayu tani amma wanta jechuun xiqqishan ulfaattiif hin jaa. Gaafa isaan xiqqoo waddidanii akka namni ji'utti gaa isa jijjiiruudhaaf gubbaarraa dhufanii jijjiiruu barbaannaan bakka jijjiirraa sana waddidanii kan ji'uun hin dhagaya. Sanirratti gaa waraanalleedhaan galaafaa jechuudhaan booda deebinaa haala mijeeffannee deebinaa kana jechuun akkas jechuullee ni himanii kanarratti gaa booda namni kun bakka sanatti addaan kun nuti ilmaan Oromoof baanee kanaaf isaaniif hin baanee nama tokkos wanta eeguuf hin jedhane hunda nuti Oromoof wareegamuuf baane malee hin gallu kan jiru gaaratti hafee yeroodhaaf gurbaa Ahmed Yaasin tokko hoogganaa godhatanii innis hin turre yeruma gabaabduu keessatti karaa gamanaa kanu karaa daree kana cukutee karaa Haramayaa kana achumatti wareegamee achi deebi'amee qaceelchaa nama jedhan tokko nama jabaadha. Abbaa waraanaa godhatanii achumatti gaa Magarsaa badii faanes dhufanii achitti wal ta'anii achumaan qabsoo itti seenanii jechuudha. Akkana fotoqoo isaanii hoggaan dhaga'u akkas jedhanii jechuudha. Gaafni adda bahinsi fotoqiin dhaaba keessatti ABO keessatti dhufte eegaati qabsootti dabalamte moo osoo ati qabsootti hin dabalamin? Eegaan itti dabalame gaa. Hayyee. Achi booda gaa akkaataan itti ture achitti duuba bakkaan duraan dalagaa ture illee duraan uummata keessaan ture miti ammaas uummata keessatti gaa jalgalaasaan waliin nu qabe. Waliin nu qabee nuti teessuma goonee mee namni gaafa san keessatti haasasaa wanta safara amaarri bakka hunda safara hidhee waraana kaanes gubbaa buusee ijoollee biyyaa tanaas walitti qabee haasasaa wanta haasasaan bahanii sodaadhaaf wanta kana eeysisaa jechuun safaraa kana eeysisa. Yeroo safaraa kana eeysisu namni tokkollee wanta jiru baanee bakka isaaniirraa magaalaarraa bitachuu hin dandeenyu waan waraanni nuu fidu malee waan biraa wanta hin jirru nuti booda bakka kaan beekanii fi
naannuma kana hagi tokko bobba'aa jirra. Kanarratti mee namni har'aan tana kun haalli kun uumame namni gaafa duraa uummata kana hin miidhin kan uummanni jaalatu kan uummanni yoo diina qaballee diinatti hin kennine mee namni tokko isin keessaan dhabamu harka baasaa jedhan jechuudha. Waraabni akkuma jiru caati qal jedhe anaaf baase harkaan niin baasee gaarii jedhanii achirraa kan ka'e loojistikitti na ramadan jechuudha. Achumaan itti seenee loojistikuma kana keessatti daara waraanaa kophee waraanaa waan silaa waraanaaf barbaachisu dalaguu eegalee hedduun keessa ture. Akkasitti sanuma dalagaa ture. Bakkiin reefuu si gaafadde ta'e fanaan ta'in gaafa waliin bu'iinsi dhufee dhaabni addaan cabe san eegaati leenjii fudhattee raamnisitti onaaniyyaa keessatti qabsoo sossoosaa turte sanii sooressi jaarraa abbaa gadaatii wajjin ajajuma isaa irratti hojjechaa turteensi'a akkas. Gaafa waldhabbiin uumamtu kana hoo ajaja isaa san yookaan ammoo ajajuma gartee isaatiin gama biraa tarkaanfatta immoo akkamirratti waldhabbiin gaafa dhufte dhageettii gurraa qofa moo akkam turee haalli sunii jaarraa wajji wal beeynaan jettee turte waldhabbiin oguu dhuftu immoo bakka san jiraachuu baattullee yeroo sanitti eeysa jirtaa akka gartee nama qabsoo keessa jiru tokkotti akkamitti dhageessee hoggansi siin ga'e yoo oduu sana hoggansi siin ga'e eenyu waanjuun barbaade. Oduu tana waraanuma keessa sirriitti hin dhagaye. Osoo waraana keessa taa'uuti akkamitti jedhee waraanuma keessa namni wayi tokko himee jechuudha. Sanumaaniin oduu san dhagaye malee waan mirkanee wanni himu ji'uu sanumaa jechuudha. Mirkanee waan qabu malee waan mirkanee hin qabne himuu gaarii miti. Akkasuma jedhee jedha. Kunis akkatti hafnee nuti uummataaf baane malee galuuf hin baane uummataaf qabsoo goonaa qabsoon teenya itti fufte kan ji'uudhaan maali itti seennee kan ji'u isaanumarraa wantaa kanarraa hin daddagayee jechuudha. Galuu tana eega waldhabbiin dhuftee dhaabni addaan baqaqee waldhabbiin dhuftee dhaabni addaan baqaqee booda soora isaatu waraanaan galaa jeenii jechuudha dhufee oduun. Wanti hin jee. Kan gaafa san isaan illee gamana dhufaniituma ala bahanii deebi'an. Achuma booda waraanaas wanta godhan malee duraan namni wanta jiru hin jiru jidduutti akkasumatti wanta dhaabbatte. Sanuma malee waa wanta hin jenne ani yeroo saniin hanga sanaa hubanii yeroo sanumaa seenee jechuudha beektanii achi yeroo saniin seenee hedduu wanta hin jiru. Haala kanaan akkasuma itti fufee jechuudha. Hayyee hedduu bareedaadha. Hedduu bareedaadha. Wanni inni bakka san si gaafadheef waldhabbiin san gaafa dhuftu ati nama qaamaan jaarraa sooressi jaarraa abbaa gadaa harkee beeku nama Oromoodhaaf hangam takka kutannoo akka inni qabu hangam takka murannoo akka inni qabu hangam takka hubannoo gabrummaa Oromoo irra ga'u jirtuu fi barbaachisummaa bilisummaadhaa sabni kun siyaasaadhaan akka gartee biyya isaa irratti abbaa ta'ee jiraachuu kabajaan akka qabu hangam takka akka uummata dammaqsaa ture hunda harka turtee nutti himaa turtee fulleedha. Yeroo gartee qabsoo dabalamtullee osuma inni jiruutii hoggansarra jiruutii qabsoo dabalamte san booda hoggaa gartee waraana keessatti waldhabbiin sababa gartee hoggansa hedduu dhufteef
waraana jidduutti wallabbiin dhuftee ajjeechaadhaaf waraanni wal barbaadaa ture hoggansa ajjeechaadhaaf sooressallee ajjeechaaf barbaadaa turanii waraanni Raamis Gamaatii fi Raamis Gamana jajjabiin illeen ajjeechaadhaaf tarkaanfii adda addaatiif wal barbaadaa turan sanitti ati eessa turtee akkamitti waan san hin beeknee jechuus gaafachuu fedheeti. waan dhageenye hanga kana anumaatu gaafatadhaan kan hin gaggaafadhalleen caccabsaa fa'a. Caccabsaa mucaa keenya kanallee maan gaafadhe isaan lamaan hin gaafadhe akkana jedhanii nuti isin akkamitti addaan duraan tokkochuma walta'ina akkamitti addaan baatanii akkana jennaan bara akkasii akkas jedhanii isaanumaa hanga sanaan tokko waan nama oduu gara birootillee miti jechuuf hanga isaanumaan naan tuqe san akkasitti eega san booda anis mucaan keenya achi jiraa miti isaanillee fuulaan waliin agarree wanta hin jenne hamtuullee waliin hin qabnu anis yaadni kiyyallee isaanii waldiddaan qabnu hedduu wal garree eegasillee waraanaa fi kanallee hedduu wal garree akkasitti maali isaanis narraan dhuunfatanii anillee irraan dhuunfadhu akkasuma turree jechuudha. Isaan hedduun amananii anillee isaan amanaa akkasitti wanta jennee jechuudha. Kan isaan akka iddaan bahisse kun qaceellatti naa wanta hin jenne kan ammoo itti bahara itti du'ees bahara tumsaa saniis nuti gamana jira Raamis gamana jira. Achi kuchiifne wanta jenne eeguma turre xiqqoo tutturree bubbullee baroon du'ee jaan akkamitti du'ee kun jaarraatu jeese jira kun jaarraan ajjeefne jaarraa masjiida jiraa jira yeroo sana maali wardiyaa damma isaatii fi wardiyaa daarraa saniitu kun kaan dhahee wardiyaan kaan looyitee jedhan addumaanuu bahuu diddeedha hanga har'aatti. Dubbiin addaan bannu bahuu didda jechuudha. Yoo kan dhugaan jiraatu taate. Akkasiiti jechuudha. Sanii waan addaan baafan hin qabnu jechuudha. Gara xiyyaa waan hin baafadhe hin qabu. Hedduu bareedaadha. Dhiyoo tana kitaabni leencoo namni gaafa san ture kitaabaan leencoon barreesse badhootu ajjeesee baaroo jee badhootu ajjeesee ififillee if dha'ee jeeti katabee jira leencoon kitaabaan dhiyoo tana kitaaba barreessee imala qabsoo waggaa 50 jee kitaaba seenaa leencoo lataa barreessee jira. Ololli gaafa san deemaa ture immoo akkuma gartee ololuma siyaasaatti ture jechuudha. Mee gama gaafii biraatti dabarra. Jaalirranaa Qacalee jechuun eenyu nama eessa dhalatee nama eessa guddatee nama akkamitti qabsoo dabala? Qabinne Irraanaa moo irraanaa beekta warra du'e san baata warra du'e sanitti akkamii hidhamee jettee miti lakki irraan si deebi'a Jaalirranaa Qacalee eenyu eessa dhalatee eessa guddatee maqaan isaa dhaloota eenyu akkamitti qabsoo hidhannootti dabalameen je? Sarreefu isinii himee ana fakkaatti. Inni bakkitti dhalate bakkuma tiyya takka naaf inni haadha takka abbaa takka ijoollee lamaan nu jidduu jira. Haadhuma takka abbaa takkaa jechuudha. Kanaafuu gaafni itti dabalamee akkuma reefu isin himetti zamacha irraa kaanaan isa san dhawanii sanirraa rabshaan sun hundi kaatee booda isaanuma kanaahu mootummaan jala buufnaan jaarratti dabalame isa qofaan ta'in ijoollee gaara mul'ata hundi akka barattoonni hundi akkasumas seenanii jechuudha. Sun akkasumatti seenan jechuudha.
Hedduu gaariidha. Hedduu gaariidha. Mee ati hanga beektutti osoo wareegamuu duratti jaal'iranaan qabsoo Oromoo keessatti gumaacha akkamii taasisaa ture? Gahee akkam qabaachaa ture? Akkatti sababiin itti boodawanna ta'ee waan taaneef Osoo wareegamuu bira osoo hin gahin akkamitti gumaachi inni qabsoo keessa godhaa ture? Maal fakkaataa? Akkami beekamaa? inni egaa dura addaan baane wal uumuun agarre gaafni ni wal agarree gaafa isaan gaddeemuu deeman kan karaa dhuma san gaafa san wal garree jechuudha. Inni waraana Arsii keessatti itti gaafatamaa waraanaa hoogganaa waraanaa achitti achii dhufan isa fa'aa Bareentuu Magarsaa Bariifaa Bareentuu Waabee jedhaniini maqaan isaa Haliilee Follaadha. Maqaan tokko Bareentuu Waabee tokko Magarsaa Bariitii jechuudha. Achitti nu dhufanii yeroo sanii hoogganoota hedduu wajji jirra Raamas keessa nu dhufan. Akkamitti eessaa dhuftanii jedhee wal odeeffannee nagummaa isaaniitiif haala keessa jiran wal odeeffannee san booda torbaan tokko waliin teenye akkatti isaanis daha deemuu deeman akkatti sababichi itti dhufan naaf odeessee gaarii jennee wajjin turre yeroo sanii hoogganoonni achi jiru isaan amma dhufe malee Bareentuu fa'aa amma Bareentuu wanta Bariisoo wanta Magarsaa Bariifaa isa fa'aa kanaatu gubbaadhaa dhufe waraana Arsii keessaa dhufan Raamisin nu dhufan yeroo kana akkuma reefu tuqatti kachi nu bira ture tokko Gadaa Gammadaati, tokko Abbaa Xiqii jedhaniini, tokko Doorii jedhaniin. Hungaa hoogganootuma duraa waliin asiin turre jaalgalaa isaanis ni jira, dhugaa isaanis ni jira, namni hundi jaalburii isaas ni jira, hundinuu ni jiran. Achitti hoggaa waliin teenyu akkasii jedhanii egaa mucummaan keessa kan maaliif dhuftan maaliif jedhee anummaan gaafadhee tun dubbuma sirriiti bara akkanaa akkasii jedhee natti hime. Daha deemuu deemna akkasii naan jedhee haa jeetumaan dhufee sanirratti nama torba nu godhanii jecha hoggaa isaan ka'an. Abbaa Saayidii harma duraan jiru Abbaa Saayidii kennaa. Bakka kanatti addaanin si dhaaba. Waan isaan siin jedhan san daha deemu deemna osoo hin taane isaan kun hoggansa dhaabaati. Hoggansa dhaabaa bilisummaa Oromooti. Osoo shinnigatti wareegamin dura eessa deemnaa jaaniiti hoggaa ati gaafate deebisaa si kannan marii saniin. Sugaa namni dhageenye kun obboleessa kiyyaa miti. Anumatti suuta hin ani isin himne nam tokko hin akkam deemtan jennaan bara akkasii biyya Somaaliyaa deemu ati maa deemta dubarii ati ol deebitaa naan jedhanii kanaaf ati ol deebitaa nuti achitti ni hafna ati ni deebita jechuudhaan naan deemanii jedhe isaan naan ja'a bara mucaan naan ja'a. Haa jeetiin dhuse gaafa kan Saayidii taakkiyyaan ijaaranii nama torba. Inni amma irranaan hoggantoota kana hoggantoonni kun Somaalee guudhayne maal godhuu deeman akkanis himetti isaan geesseetuma deebuudhaan inni. Lakkii gaa hoggas hujumaaf deemnaa naan jedhan.
akka waan gartee ziyaad waraqaatti ergee isaan sun deemanii akkasuma jee akkasuma naan jee Ziyaa barreetu amma kun har'aan sitti baafadhe malee takkaan hin garaan baafne Ahaa. akkasitti nam Ziyaa torban barreetu xalayaa barreesse godhanii jechuudha. akkas akkasitti gaa Laal bakka tana deemnee wanni akkana si gaggaafadhuuf bakka tana akkaataa wareegama baay'ee isaanii sun gaafatuun hedduu wal xaxaadha. Akkaataa wareegama isaanii namuu baruu fedhaafin si gaafachuu jira. Kaayyoon isaan deemaniif maali? Osoo wareegamin dura kaayyoon isaan deemaniif san maali? Waan juun adda baafachuu fedhe hordoftoonni kan jedheen akka adda baafataniif irra deebii himiif mee waan obboleessa keerraan siin jeesan irra deebii himiif. Egaa dhugaadha akkasuma saniga waan icciti inni naa hime mucaan amma sitti hime malee icciti maan naa hime anis nam tokkotti hin baafne hanga kunoo amataan kana waliin turre namni akkasii illee hin jiru jechuudha. Anis hin baafne kunoo har'umaan sitti baase saniga nama torba nu ramadanii achirraa fuunee nama kana beeytu jedhanii Mamman Suleyman tokko ani iyyatana inni waraana Somaalee ture achirraa isaas fudhatanii nama 11 nu torban malee asii oofne karaa bubbulaa qumbii geessinee karaa olii silaanii deemanii yeroo sanitti lolli Somaaleetis ni ture Ahmad Ali Nuuriitu walgiddaaf Ahmad Ali Nuur kanaa fi keenya kana jidduu jira. Kanarraa kan ka'e karaa gadii kana filatan. Akkasitti deemanii asii qumbii dhaynee achii gadi nuti illee hin beeknu Shaarif tokko Abdulwahaab jedhanii tokko Shaaruf jedhanii jaarsa biyyaati fudhannee Ibiroo Aadam jedhanii Shaaruf Somaalee jedhani malee Ibiroo Aadam maqaa abbaan isaa kun baafatee Shaaruf jedhani Somaalee jedhani bilchaasa qaceelloo beekaa isa fudhannee isaati Abdulwahaab tokko Abdulwahaab ammallee ni jira inni ni du'e achii nu fuudhanii gokkunnee lafa Somaalee keessa lafa Oromoo keessa gabbaafnee mudu keessa gokkuchiifne akkasitti nuti nagatti jennee biraa dachaanee jechuudha. Hoggaa bubbullee hoggaa ji'a takka hoggaa geenyu mucaa tokko kan isaan hoggaa qayetti dhiyaatan namatti gandatti ergatanii namarra qayetti akkana waraanee wayii seenaa qoratu fudhatanii deemanii santuchi jira amma hoggaa dhaqanii warra kana beektu jedhanii ramadan kana nama aniyyaati. Mucaan hoggaa maallaqa naa kennaa maallaqa fudhattee deemte amma harkaan qabnu takkaasii bilbillaa moora taasee kennanii jedhanii lakkii naa kennaa yoo as diddee hoggaa gabbuunee argeessa hoggaa keenya siif kennina jedhanii ammuma naa kennaa jechuurra waddidanii kanaafuu gaa yeroo waddidanitti waraanni Somaalee harmoon olee caphee gad deebi'e bakka sanitti jarri kuni Amaaraarraa fudhadhaa jedhe akka dhageenyetti maallaqa qabanii maallaqa quufanii irraa fudhadhaa jedhe jara qabanii walitti qaban kennaa maallaqa hin qabnu hoggaa jedhaniin haya
bakka lamatti addaan baha. Ka amantii Islaamaatii fi amantii Kiristaanaa Amaaraatiin addaan baha. Nuti Oromoodha addaan bahuu hin dandeenyu. Yoo nu fixe kadhatanii daldinaan haa yoo fixan nu fixaa jedhaniin addaan hin baanu. Jennaan achumatti qawwee bakka tokkotti isaan gatanii jechuudha. Mucaan eegee hoggas fiigee huruma seenee osoo namatti hin bahin deebi'ee oduu dhaga'anii asii waraanatti erganii qoratanii gaafatanii waan kana himee achiin dhumti isaanii akkasitti dhumanii jechuudha. Osoo isin oduu kana dhageessan namni karaa agarsiisu san maallaqa irra wal didanii dabarsee waraana Somaaliyaatti isaan kan nuusan akkuma odeeffannoo reefu hoggaa karaa deeman obboleessi kee wanni deemtanii maalii jee gartee icciitii san siime sanitti tana hoo eenyurraa dhageessan oduu tana eenyu isiniif fide? Kammee Akkaataa amma isaan itti du'an kana akkaataa itti dhuman kana fakkeenyaaf wanni kun isaan kun hoggantoonni nama 11 nu du'ee jira bakka takka du'anii isaan kun amantiidhaan adda bahaa jennaan addan baanu janii amantiidhaan didanii bakka takkatti dhumanii tana odeeffannoo tana eenyu fide eenyu isin hime? Mucaa wajjin deeme gandattirraa gandatti akkan seenne fudhatanii deemanii sanii hime. Mucaan kun mucaan kun maallaqa naa kan didaniitiin waraana Somaaliyaatti kannee waraanni Somaaliyaa akkana jeeni fixee jeetuma hime. Kakenne sani nama harabeeytuu jedhanii fudhatan anniyyuma kana keessarraa anniyyuma. Mucaan hime kun nama duraa wajji deeman sanii miti. Mucaa harabeeytuu jedhanii harabeeytuu miti gandatti hoggaadha inni waan gandarra jiru hundaa'uu too'ateetti deebu sani. Mucaan kun isaa wajjin ture jechuudha gaafa san. Mucaan asuma hojii deeme mire akkamitti mucaa san dhiisanii jara kan ka ajjeesuu danda'anii akkamitti deebee himee waan juun baanaa bara. Mucaan hoggaffeetu arkeeti hurruma seeni. Mucaan ijoollee ammaas nama qotee bulaadha. Isaanis akkasitti wanta hin jenne nama waraanaatii miti. Akkasi seeneetuma galee jechuudha. Gallaallee inni illee dhufee himne oduu dhageetan mucaan sun galee jechuudha. Dhaqaniiti qoratan. Santutti as bahe egaa. Akkasitti dhageettiin sun akkasitti dhagayamte. Akkasitti dhumanii mucaa sanii himee jechuudha. Namni sun ammaan tana nama jiru moo mucaan san boodoo nama beekamaadha moo akkamii? Bakki nama beekama akkasiitii gaafa sana qotee buluma amma gaa jiraachuu baatus hin beeku. Turre. Eenyu jedhanii maqaa isaanii beektaa ni yaadatta maqaa isaa? Maqaan beeku lakkii mucaa jechuu malee hin beeku. Akkasitti Iraanaa Qacaleetii fi jaallan gartee hoggansi abaa waliin deeman gaafa san achitti wareegamanii jechuudha. Bakki itti wareegaman tun eessa naannoo kami? Shinniilee jedhanii. Shinnigaa jedhanii. Shinnigaan tun shinniilee tana moo bakka biraati? Shinnigaan tun shinniilee tana moo shinniilee naannoo Somaalee tana moo bakka biraati? Naannoo Somaalee karaa Somaalee gaduma seenu Ogaadeen kana. Ogaadeen. Shinniilee asii Dirreedawaa biraa ta'an jechuudha.
Tanaa miti lakki egaadeen keessa hoggaa gasseen ammoo jokaa isaan itti gaggutan. Maqaan isii bakka saniitu Shinnigaa jedhama jechuudha bakka isaan itti dhuman san. Rabbi rahmataa godhuu fi Shinnigaa jechuun gaa bakka isaan itti dhuman saniin se'a. Bakka sanii Shinnigaa jedhanii. Shinnigaa jedhanii. Mee san boodaati bakka obboleessi keetti wareegame san laaluudhaaf illee iyyaafachuudhaaf yaalii goote. Goone bakka dhaqanii migaa diina kee isaan dhugaatin biifuu nuun diina hin dhayne jechuudha. Dhaquu hin dandeenye isin. Hayyee akkasitti wareegamee jechuudha. Bakka san bakka icciitii san sirriitti adda nuun baafne sagalee tiyyaa siin dhagamaniin se'a. Waan inni siin jee san inni mana man jirre Rabbi rahmataa godhuu fi ati immoo ni jirta. Waan inni si hime san guutuu silaa akka nu himtuun barbaade. Waanuma gartee mucaan keessan obboleessi kee hoggaa gad deemu san wanni deemnuuf akkanaa jee hoggansa isaan kun nama gartee waraana sadarkaa gadii kanaa miti hoggansi kun gaa waan jajjabaa malee hin deemu waan deemaniif san hanga ammaa dhugaadha namni himeen jiru wanni sana iccitiidha inni amma hin jiru waan san guutuu akka inni si hime sanitti osoo nu himtee jechuu fedhe. Inni waan biraan qaban gaa akeekuma meeshuma baay'ee waan biraan qaban meeshuma akka waan itti milkaa'an fakkaata hoggaa inni sultanatti hime akkasi achirra yaamicha argannaanuma deemanii. Yeroo sanii gaazexaadis dadhabee jira. Ol kana mata jechuu dadhabee gaa isaan nu kana jajjabeessuudhaaf waan san godhees illee hin beeknu akkasumatti. Ayyee hedduu bareedduudha. Mee gama keetitti deebina. San booda ati eeganni wareegamellee qabsoo keessa turte. Mee imala kee gartee eeganni wareegamee booda biyyaa baatammoo sochiin turte akkam turte? Mee keetitti deebii qabsoo keessatti gartee akkaataa itti turtan san bakka itti dhaabni irraa nu kaasi. Maal jettanii? Egaa irraana eega obboleessi kee wareegamee booda sochii qabsoo keessatti ati taasifte. Ittuma fuftee qabsoo obboleessi kee wareegamee itti hin dhiifne keetitti deebii mee san booda hoo maaltu ta'ee? San booda qabsoo teenya ittuma fufne. Qabsoon san booda ittuma fufne irraan deebine sanii akkasa namni faca'ees hin jiru waraanni faca'ees hin jiru qabsoo ittuma fufne jechuudha. Kana keessatti gaa anis gaa akkuma arrabas hin jedhetti irree loojistiikii ramaduun ni jira. Loojistiikii naannoo isaan ture. Gidduutti illee anillee xiqqisho daa'imummaan takkana qabdee karaa hargeysaa kanallee dhaquun keenya ni jirti. Hargeysatti illee lolli nu ta'uun ni jirti.